Haati sabboontuullee shamarranii baalagee kana faana tokko lama waliin jechuurra osoo daa'ima kee qabattee akkuma kee dura namuma ofii kana yoo namni dabarsee kenne xiqqoo namatti ulfaata. Namiin kun hammeenya haa dalaguu malee yookiin buruu rabbiin ni jijjiira jettanii waan ofirratti eegdan takka hin jira. Yookiin reebuun namni dadhabe hin jiru. Yookiin akkuma isaanii kana shiraaf sharrii yaadee namni marzii kanatti kennee ajjeesuu dadhabu hin jiru. Garuu waan akkasii gochuun dura xiqqoo ofirra dhaggeeffatuutu bareedaadha. Yeroon keessa jirru kun soomana. Namiin kun magaalaa kana soomanuu hin dandeenye. Beerri mataan nyaattee mataan fixxee safuu hin qabanii. Safuu takka hin qabanani magartuu fi jaartii hajjii kana silayyuu maqaa ishaan hin beeku. Ishii kana rabbitu sheexanuma eessaa gannuuf fide ani hin beeku. Nama hundaa gubdee nama hundarra darbitee kunoo mucayyoo daa'imallee boossi isaanii sabboontuun boo'uu hin qabdu. Wanti nama bochisu takkallee hin jiru. Maaliif yoo jedhame dhalaa baalagee gaala feenxaa gaalamoota magaalaa keessa deemanii magaalaa baxaxaxan kanaaf mucattiin sabiin kun boo'uu hin qabdu. Garuu immoo jechi sabboontuun jette tokko irratti ani daa'imaa miti ani gaafa baasaa jettee jirti. Daa'imallee ta'uu baattu ganaa immoo siyaafa. Assalaamu alaykum ashamaa harka fuunee kabajamtoota furdiftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi keenya sinaa qaqqabu siniin jecha. Har'ammoo waan haaraan isinii dhufee jira. Wanti himan kana keessa deemaa jiru hedduu nama gaddisiisa. Wanti magartuu fi jaartiin hajii dalagaa jira. Ramadaana kana keessallee rabbuma ofirratti sodaatanii isaa waanuma badaa ooluma yaasaa jiran jechuudha. Innis maalidha? Magartuu gara abdiitti ergitee ofiillee immoo waan biraa qaagaa jirti. Akkuma beekamu yuutuuba abdii gaanii beekanii jechuudha isaanii. Paaswoordii isaallee ni beekanii ofuma qaagdee irratti gadhiifteetti isinillee argitanii jirtu. Abdiin kunis egaan yeroo baay'ee akkuma isiniin jedhu yoo isin gorsitanii isinirraa dheemfaa akkuma isaanillee jaanjessanii jiranitti yoo ta'ellee gorsinee biraan ga'inii mucattii kana ofirraa fageessi viidiyoo jettee qaaqaa oltee bultu kana haa gadhiiftuu wanti dhufu takkittiin hin jiru. Waan inni ofirra beekee godhamee miti ka wantichi ofii isaaniitti yaadanii karoorfatanii waan godhan egaa ta'ee fi viidiyoon gadhiifamu nama insaalfachiisu jechuudha. Ilmi dhiiraa jechuudha. Dhalaan kunuu kan isa qullaa waraabdee kan isa waan feete godhaa viidiyoo isa waraabdeen saalfanne isa maaltu saalfachiisee jechuu barbaadanii asirratti xiqqoo itti buufadhee jechuudha. Abdii hin dhaqiinii mucattuma kana bira yaa'u sabboontuun mala kana waan naan malteef karaa kana harkaa baafadha jedhee yaadee yaadni isaa kun garuu waan biraatti dhufee waan biraatti fidee dhufee yaadan akkama yaada kiyyaatti jechuudha. Otoo mashaakilli inni duraayyuu hin dhumin mashaakila biraa ofitti fiduuf deeme jechuudha. Abdiin yaadni isaanii mucattii sana gowwomsatuuf deema. Ishiin kan sii gowwomtu miti lamaaniin jarri kun sitti taphataa jiran yaa abdii dhaabbadhu jennee gorsinee waan isin jettan hunda godhaafi jirra. Akkuma isiniin jedhe viidiyoon as baasuun dirqamaa miti. Yeroo baay'ee qaamaan isaa arguu hin danda'u fagoodha jechuudha. Ani isaan hundarraa fagaadhe waan jiruuf baay'ee quba waliin qabnu jechuudha. Garuu bilbilaanii guyyaa takka addaan kuteen beeku gaaf mana kiyya dhufee deemee jechuudha. Amma gorsaanii toluma jedha. Tole jedhee garuu bakka sanatti hin argamu. Asirratti immoo gorsi sabboontuullee akka kiyyaatti dogoggoraa jedhaan akka yaada kiyyaatti isin immoo waan jettan koomantiin naa barreessuu dandeessu. Egaa sabboontuun illee beektee egaa namni hunduu beeke waan viidiyoo kanaa yoo gadhiifame maal cubbuu qabaa jedhan akka yaada kiyyaatti maaltu isa sodaachise abdii kanayyuu jechuudha. Sodaatu hin qabu. Ilma dhiiraati dubartiin kan ofirraan saalfatiin inni saalfatuu hin qabu. Uummata qawusii mataa qorqorroo kan iyyaan magaalaa gubaa oolan kana sodaatu hin qabu jedhan akka yaada kiyyaatti. Jaartiin hajii waan jettu sinis dhageessanii jirtu. Magartuurra wanti tokko yoo ga'e viidiyoo sanaan aggadhiisaa jirti. Inni immoo achi akka waan viidiyoo sana ishiin balleessituufidha. Kun viidiyoon waan nuti badu takkallee hin jiru. Sababa biraa fidee fi dhufayyuu jedhan akka kiyyatti. Mashaakila biraa mashaakila kanarra daranii itti fidee dhufuu danda'a jechuudha. Abdiin kana hin xiinxallee inni yaadni isaa guddaan viidiyoo sana haa balleessuudha. Viidiyoon yeroo darbe isinii marirratti illee isiniif ibsee jira. Namiin kun yaa'u dhara yoo qabaate miimoorii irratti googilii irratti waan fedhe irratti seef godhatee nama biraa irratti illee dabarfatee telefoona biraa irratti illee dabarfatuu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu abdiin viidiyoo kale irratti godhe kun naan liqinfamne jechuu barbaada.
itti aansee immoo haadha sabboontuufillee ergaa niin qaba jechuudha. Yoo viidiyoo kiyya kana argan isaanillee gorsa kiyya kana itti fayyadamuu ni danda'u jedha. Awwal waahida sabboontuun bo'uu hin qabdu. Wanti nama boochisu takkallee hin jiru. Maaliif yoo jedhame dhalaa baalagee gaala feentaa gaalamoota magaalaa keessa deemanii magaalaa baxabbatan kanaaf mucattiin sabiyyiin kun bo'uu hin qabdu. Garuu immoo jechi sabboontuun jette tokko irratti ani daa'imaa miti ani gaafa baasaa jettee jirti. Daa'imallee ta'uu baattu ganaa immoo siyaafa jedhan akka kiyyatti. Atiin kun yeroo kana keessatti dubartoota kanarraa wanti barattu takkallee hin jiru. Mucattii kanallee waan badaa barsiisaa jiranii jechuudha. Maal qabattee guddatti jedhan akka kiyyaatti. Maaliif yoo jettanii waa'ee siiriidhaa, waa'ee mana xonqaa irra deemuuti, wanti isaan qaaqaa oolanii, wanti isaan qaaqaa bulanii siiriidhaan jaarsa namarraa fudhatuudha. Siiriidhaan dirqiidhaan jaalala nama qabsiisuudha. Faayidaa hin qabu jechuudha. Wanti mucattiin kun dhaga'aa jirtu akka kiyyaatti haati sabboontu daa'ima ishii kana warreen akkasiirraa fageessuu qabdi. Kanaafiyyuu mucattiin kun waan xaxaa akkasiitiin sammuun ishee haga xaxamu mucattiin kun waan kana qabattee aga guddattu osoo barumsa ishee barattee gara barumsa ishee irratti deebitee jedha ani. Yaa'u haati sabboontuu asirratti dhiifama naaf gootullee ani kana dubbatus hin qabu. Garuu immoo akka haadha tokkotti anillee ilmoo waan of jalaa qabuufiyyuu dubbatuu waan dirqama natti ta'eef jechuudha. Maaliifuu warruma akkasiirraayyuu fageessuu ni qabdi jechuudha. Abdiin immoo ni jaallatti taanaan karaa qajeelaatiin abdiin yaa'u akkuma argaa jirtanii jecha namaan deemaa jira, of danda'ee deemaa hin jiru. Yommuu dirqama ka abdii ni jaallatti boru abdii kana faana bultii horatuu fedhan ta'e abdiin kun akka of sirreessu hundi keenya gorsinee daandii qajeelaarra deemee karaa nagaatiin akka aadaaf akka safuu uummata Oromoo kanatti mucattii kana fuudhuu ni danda'a jechuudha. Mucattiin kun bakka sammuun ishii gara badaa yaadaa deema jechuudha. Kanaafiyyuu ani waan hin jedhu barbaadu sabboontuun illee gara barumsa ishii osoo yaaddeedha. Haati sabboontuullee shamarran baalagee kana faana tokko lama waliin jechuurra osoo daa'ima kee qabattee akkuma kee duraatti kana na jechisiises akkuma isiniin jedhe haadhummaadha. Namiin kun gara badaa osoo deemuu ilaaluunis namatti hin toluuf kana yaada kana kenne. Ijoolleen hedduun immoo maaliif poolisatti hin finnee nadhoowwan akkana sinirraa halaaktu kanaan hin jettanii dhugaadha. Poolisa fiduu hin dadhabnu. Garuu immoo poolisni biyya kanaa dubartiidhaaf bakka guddaa qabdi. Dhiirti kun deemee dubartii kassasuu hin danda'u. Nuyiin dubartiin kun immoo maal otoo yaa'anii maal jedhee isinitti maka biyyi kun biyya Yemen namni wallaaltan hin jiru. Mootummaa hin qabdu akkuma argedha. Mootummaa waan hin qabneef poolisa sanaaf namni fedhe birrii yoo kenneef nama maallaqa laateef sanaaf bakki jirti jechuudha. Beektanii akkuma maal jedhee isin malaamaltummaa musinnaa ka jedhan sana waan akkasiiti. Takka kana ittaanee immoo namuma ofii kana yoo namni dabarsee kenne xiqqoo namatti ulfaata. Namiin kun hammeenya haa dalaguu malee yookiin boruu rabbiin ni jijjiira jettanii waan ofirratti eegdan takka hin jira. Yookiin reebuun namni dadhabe hin jiru. Yookiin akkuma isaanii kana shiraaf sharrii yaadee namni marzii kanatti kennee ajjeesuu dadhabu hin jiru. Garuu waan akkasii gochuun dura xiqqoo ofirra dhaggeeffatuutu bareedaadha. Yeroon keessa jiru kun soomana. Namiin kun magaalaa kana soomanuu hin dandeenye. Beerri mataa nu nyaattee mataa nu fixxee safuu hin qabanii. Safuu takka hin qabanani magartuu fi jaartii hajii kana silayyuu maqaa ishaan hin beeku. Ishii kana rabbitu sheexanuma eessaa gannuuf fide ani hin beeku. Nama hundaa gubdee nama hundarra darbitee kun mucayyoo daa'imallee boosisaanii jirti. Akkuma siin jedhi gaayaa haadha sabboontuu daa'ima kee qabadhuudhaan kan jedhu. Yaa'u abdii achi erguun isaanii garuu ani akka kiyyaatti kunillee dogoggoradha. Maaliifiyyuu mucattiin nama sarmituu miti hin arganii halkanii guyyaa nama shiraaf deemtudha. Ammaa kana viidiyoo kanarratti yoo ilaaltanii viidiyoo abdiin gadhiisee si jaalladha maal jedheeni achirratti jechuudha. Miira keessa galtee jirti jechuudha mucattiin. Garuu immoo mucattiin kun yoo dhugaadhaan
abdii kana yoo jaallatte kana daran miidhaan abdii irratti jabaataa deemti natti fakkaata an akka yaada kiyyaatti hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa cal jechuufis waan callu jechisiisu hin jiru dubbachuufis waan dubbannu wallaallee maqaa musliimaa nyaatanii yaa'u isaan ijoollee musliimaati nama waa mara beekanidha Yihudaan iyyuu akkasiin godhu jechuudha yeroo kana keessa waan isaan gochaa jiran kuni baay'ee nama jibbisiisa yaa'u akka haati sabboontuu jettetti immoo fincaan maali yaa rabbii kiyyaati na baase an kana iyyuu qaaquun isaa alfadha kanuma qaaquyyuun isaa alfadha hundaaf iyyuu namni dabaa fi tonkolee adda addaa namatti yaaddanii irsaamniitii jidduu seentanii jaalallee jidduu seentanii sihirii fayyadamtanii dhugaa isinitti ma daandii kana isinin dabarsu yeroof isinitti fakkeessa yeroof waan gaarii dalagdan isiniif fakkaata malee faayidaan qabu hireenis rabbumarraa dhufti rabbuma keessan eeggadhaa isiniin jedhaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya keessattuu shamarran biyya ambaa jirtani waa hedduu asirraa badaa argitan waa hedduu sirraa barattanii rabbiin kanuma hundaafuu haalaaffisuu waan keeris nu dhageessisu ani bakka kan yaadonnatti ta'aa jiru mashaakila duraa soon fixatiin abdii waan biraa keessa galanatti fakkaata yaada kiyya kuni hordoftootaaf kabajamtoota kiyya yaanni isiniif qabadhee dhufe ishuma kanadha hundaafuu rabbi keerii nu dhageessisu viidiyoo biraan akka walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jedha